Gaaffii baay'een keessan irra deddeebiitiin na gaggaafachaa turtanii irra deebisaa isinii qabadhee dhufeetii jira. Istoofii abbaa tokko abbaa lama akkasumallee istoofii satachii fi eelee kan biddeenaa akkasumas immoo kan daabboo gatiisaa gaafadhuutii nutti mijattanii turtanii gatiisaa waliin isinii qabadhee dhufeetii jira. Haga xumuraatti viidiyoo kana waliin turtii keessan godhaa jechaatii warri suura kaastaniirree karaa keessaa istoofii tachii isa ta'ellee na argitan jirtu. Kan isiniif haa ta'u bakka jirtanitti akkam jirtu fayyaa keessanii nuti baay'ee nagaa keenya galata waaqayyo. Har'a guyyaan dilbataa akka sa'aatii yookaan immoo sa'aatii booda deebinee dhufnee kachi isinii jennee jirra. Kaleessa viidiyoo hojjechuu hin dandeenye. Har'a immoo dhufneetu jirra. Erga chirchiitii gallee booddee aduun akka malee bahaa jira. Misaallee hin nyaanne bunallee hin dhunne gara manaan jiranii obbo Gammeenii isaaniin eegaa jirra. Isinis immoo nu waliin eegaatii bunallee misaallee sin affeerra irra yeroo sa'aatiin geetti jechaati. Har'a viidiyoo bareedduu taate kan isin yeroo baay'ee na gaggaafattanii istoofii gatiisaa gaafadhuutii nutti mi'a akkasumallee eelee kan daabboo akkasumas immoo istoofii isa tachii beektu baay'een keessaanii akkasumallee tambileen irratti isin maxxansa isa kana gatiisaa na gaafachaatii turtanii. Ani immoo har'a ofii kootii biteen ture jechuudha guyyaa kaleessaa kun akkuma argitanii isa kanaan isinitti agarsiisa abbaa lamaatii gatiisaa akkasuma immoo eelee kan daabboollee istoofii kana isa lafaa abbaa tokkollee isa kanallee gatiinsa meeqan akka bitame isinitti himachuudha. Haga xumuraatti nu waliin tura please viidiyoo keenya like share gochuu hin irraanfatina namni tokko akka bireen dabarre gaaffii isin na gaafattan ani. Yoon bakka sana ga'ee fakkeenyaaf ammoo waan akka kanaa nan barbaada isinis immoo na gaafattanii turtanii guyyaa manbituu deemuun achumaan odeeffannoo isaan isinii qabadhee dhufa jedheetiin ture har'a immoo isinii fidee dhufe guyyaa kaleessa asuma olii taatiin bite ani jechuudha finfinnee meeqa akka ta'ellee hin beeku asumaan bite isa kanaan isinitti agarsiisa warri bitachuu barbaadan abbaa tokkos warri barbaadan akkasumallee eelee warri barbaadan hunduma isinitti animaa sirriitti haga xumuraatti na caqasa. Ija koommoo kan daaqorribni qabee minni qochaan jira aduun baay'ee tokko bahaa jira na waliin turaame amma keessa isaa babbannee ilaallaa nama ganaan gaxxamachuudha. Mana isa kana keessatti kushiinaa fayyadamuu hin barbaanne sababni isaayyuu akkuma isin hubattan mana kanaa keessa aarri hin ba'u yeroo nyaata tokko mana keessatti hojjetan immoo isaa fooliin sadabbaraa deema nama jibbisiisaa deemachuudha. Innaa sarvisii karaa duubaa gar tokko kan kireeffame gar tokko immoo kushiinaan waan jiruuf achi keessatti istoofii akka kanaa na barbaachisennaan kaleessa kutadhee bahee biteetiin dhufee asuma kana jiraa kushiinaa ganaa sirreessee bakka sanatti gaxxamuudhaafin isiniin jedhama keessa isaallee ilaalla akka makate jechuudha. Abeet achuun lafa naa kaa'e deemu lafuma kaa'e laastikii isa kam laastikii aqitti agarsiisa lafa kaa'e cufiin ka wayne yana siin odeessa maalii cufta innaa akkuma argitanii kunoo irrisaa lama jechuudha irrisaa lama isheen kuni mul'ata miti asteer isheen kuni intinaadha isheen kuni of oonii gootii kun isheen kana sirriitti waraabbiif akka isaanitti mul'atutti akka isaaniif galutti kan ammoo lakkoofsa meeqa qaba kun immoo tokko lama sadii afur shan hamma shanitti qaba bakka barbaadan keessanii intinaa godhachuu dandeessu jechuudha isheen kun daftee ho'iti jedhani kun daftee ho'iti kun immoo dafeen yoo ho'e immoo dafeen qorruu jedhan kun shakilaa shiboonsaa garaagarummaa qaba ni kun shiboonsaa ol ba'aa kun shiboonsaa jaarmanii jedhanii warri gurguranii kunoo garaagarummaa asirra jiru ilaalaa argitanii kunillee aluuminiyeemiidha kun immoo alaagalaa jedhanii akkasuuqii guys nama gochuu hin dandeenyu jidduutti gabaadha moo guyyaan sanbatasii namni karaatii chirchiitii gala waan ta'eef akkuma isiniin jee isheen kun of oonii kan gootudha shimma kanas qabdanichi qabuudha of oonii kan godhu kana taayimerii sirreeffachuudha irra isaa ilaalaa sirriitti kun isa tokkoffaa isaati dibo kun isa tokkoffaa isaati jechuudha alumineemiin kun isa tokkoffaa isaadha erga bituun hin oollee itti aansee kunoo kana jala jechuu dubbatti kunoo kana jala waan barbaadan kaa'achuu dandeessu akkuma isinitti mul'atu sabooda immoo keessa isaa immoo kunoo distii
wanti xixiqqaataa as jala galfachuu dandeessu. Kunoo akkuma argitan keessi isaa immoo kana fakkaata. Argitanii keessi isaa kunoo kana fakkaata. Darajaa qaba. As jalatti si galfachuu dandeessu. As jalatti si galfachuu dandeessu. As jalatti immoo galfachuu dandeessu jechuudha. Erga itti fayyadamtanii booda kunoo irri isaa akkuma argitanii ho'inni isaa garaagarummaa qaba. Inni kun dura yoo ho'e kun dura yoo dafee hin ho'u yoo ho'e immoo hin qorru dafeedhaan. Shiboon isaa baay'ee qaqallata keessa gadi bubbu'aadha. Kunoo akkuma argitanii jechuudha mul'atama jechuudha. Inni kun immoo inni shiboon isaa olbee kun immoo dafee ho'a. Wanta ariitii ta'e dafee kan nama qaqqabu inni kun yoo ho'e hin qorru absiite manaamniif wanta irra turuu danda'uuf kan inni fayyadu. Jabinni isaallee akkasuma kana suuqirra toon ta'an iddoo hojjetamudha. Kanaan deemee sallee viidiyoo shoortii viidiyoo waraabedha. Sallee keessa sinii gashaa akkasiin barbaadanittidha kan isaan sinii gaxxamanii. Yoo barbaadan immoo qophaa'ee yookaan reedii ta'ee kan taa'e fudhattanii dhufuutii dandeessu jechuudha. Kunoo kana fakkaata cufaansaa. Hojjetattanii as keessa kaawwachuullee dandeessu. Irra keessa yoo taa'uu baate. Innaa kun tokkoffaa isaatii lammaffaan isaallee ni jira. Ani immoo lammaffaa isaa hin barbaanne isuma kanadha kan ani barbaade. Bifti isaallee kanuma hin barbaade. Innaa gatiin isaa meeqa hojjettan kana 8,000 keessaa saantimni tokko hin deebine jechuudha. Tiraansferiidha. 8,000 tiraansferii godheen bitee jechuudha. Gatiin isaa kun orjinaalli isaa inni abbaan lama jalatti kun darajaa balbala akka kanaa qabu istoofiin jechuudha. Gatiin isaa birrii 8,000 jechuudha inni kun. Inni lammaffaan immoo akka kanaati. Argitanii kunoo akkasa kanaati jechuudha. Kunoo ishee intinaa kana hin qabu. Irra keessatti lammaffaan isaa immoo birrii 6,000. Hin zaagalleedhaan zaaguu kan jedhamu hin daariqaa jechuudha. Dafee waan tokko tokko irra bu'ee dafeetu daariqaa isa deebitanii qalamii dibsiisuu qabdu. Garaagarummaa inni qabu kanadhaani. Innaa ani immoo isan barbaadne isuma tokkoffaa dagaa danda'u kana 8,000 keessaa akkuma isiniin jedhee saantimni ton deebiin bitee inni lammaffaan 6,000 isiniin jedheera. Akkasuma immoo abbaan tokko isheen lafa jechuudha. Isheen baay'ee gadi gabaabduu taate birrii 1,100 inni abbaan lamaa inni kana qofaan miila hin qabne inni teebilirra kaa'ametti fayyadamnu immoo kanaan duratti fayyadamaa ture jechuudha. Birrii 6,000 ture. Walumaa gala isaatti viidiyoo kanarra deebii hojjechuun koo dirqama. Sababni isaa saatiitti namni sosocho'u ollaan illee daa'imni tokko na bira jirti na jeeqaa jiru waan ta'eef gabaabumatti gatii eelee kan daabboo kan minaamin hunduma isaa walitti qabee viidiyoo irra isiniin deebi'a. Ammaaf garuu istoofii kana tokkoffaa isaadha kanan bite isiniin jedheera. Gatii isaa soo barbaadan gatiin isaa birrii 8,000 kwaalitii meeshaa qulqullina qabu kan ta'e akkuma argitan barandaa irra jira. Manatti waliin galchini ganaa kushinaa keessa galee achi keessatti gaxxamee itti fayyadamuu jalqabachuudha. Asitti immoo cheekii godheera. Akkas fakkaata viidiyoon keenyarra. Tokkommoo maskootiirra moroobaa seenne ilaalaa jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuutiin bakka isiniin galle anis immoo bakka viidiyoo kana dhaaberraa kaasee istoofii abbaa tokko abbaa lamaa akkasumallee eelee kan biddeenii kan daabboo hundumaa walitti qabee viidiyoo biraatiin isinii dhufa. Gandeebee dhufuutti nagaa fayyaa ta'a baay'ee.